kana keessatti taate yaman keessatti ta'aa jiru akkasuma sa'aadaan ol baatee miidiyaa irratti deebitee bu'aa jirti jechuudha. Masaanuun isii ammallee kaabbaa manaa isiitiin giza gaafa duraalitti damarama. Warqee shawuu ka jedhamtu erga gargar baanii abbaa manaa sa'aadaa yookiin immoo arrabsuudhaan hidhuudhaan isa arrabsuu keessallee akka sareetti isa arrabsitee uummata kan qabu kun daara mixinii fi wanni isiin hin jedhiniin hin jedhu jechuudha. Akkasuma duniyaa tuuba irratti illee yeroo ammaa kana taate hamaatu deemaa jira jechuudha. Yaman keessatti dhiironni yaman sumunii yookiin immoo halaalaa odoo kiisii hin qabnetti dubartoota ol guuranii maallaqa irraa nyaachuu warroonni baratan kinoo akka ta'eefatti ba'aa jira jechuudha. Dhugumatti jettee warqee shawuu jechuudha. Warqee shawuu maal jetteeni? Sumunii takkan qabu barkuni daaraadha daaran jette daarama santu deemee malee isitti deebi'uudha. Isiin wanni akkasitti keessa isaa beekti waan isaa beekti barrabsite jechuudha. Dhalaa yaman keessa jirtan isin jechuu barbaadu isin akkasuma duniyaa irratti illee fuudhuuf deema jechuudha. Dhalaa yaman keessa jirtan dhiirota jechuudha. Dhiirota bultii ijaaratan malee kan biraan dhabdanii dargaggeessan dhabdanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii Muna 24 akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha. Ana dhufu warroonni hanga ammaatitti sabiskiraab na gootanii sheer gootanii sabiskiraab na gootanii asiin nageetan hedduuta keessan galatee mara ammallee jabaadhaa godha ammallee goone ammallee jabaadhaa warroonni koomantii babbareeda barreessitan warroonni koomantii nama arrabsuu barreessitan itti fufaa isiniin jenna hordoftoota kabajamtoota keenya viidiyoon keenya har'aa kana fakkaataa taatee yeroo ammaa yaman keessatti ta'aa jiru dhiironni halaala takka hin qabne yookiin sumunii takka hin qabne akkamitti shamarran lama sadi fuudhuuf deemanii. Sa'aadaa tuubimootuyyuu akkuma beekamutti rakkoo hamaatu isirra gahaa jira jechuudha. Masaanuun isii kayyoo sirii abbaa manaa isiitiin gargar baate ammallee injifachuudha irra ooltee jirti jechuudha. Dhiironni yaman keessa jiran rakkoon isaanii waan dalagatanii hin beekneef dubartii nyaatanii dubartii mana arabaa erganii irra nyaatu fedhan jechuudha. Isinii galee sa'aadaa irratti waan ta'aa jiru argitanii dhugumatti dubbachuudha. Dhalaan yaman keessa jiran baay'ee nama jibbisiisan jechuudha. Uummata dhalaan isaanii fokkataa dhiirri isaanii sababni isaallee dhalaan achi keessa jirtu dhiira fuudhee bultii yookiin immoo ijoollee lama sadi qabu maleetti hin heeruman jechuudha. Maal jechuudha kuni raagachuu na fakkaata hin raagattan na fakkaata anjaddi hin raagattan oduu raagatuu baattan akkatti hin deemtan. Lammaffaa duniyaa irrattis gurbaan fuudhuu deema ammallee mootuyyuu ililliin raagan uummata fixxee jirti. Ililliin ijoollee yaman keessa jirtu karaa qabsiistee jirti jechuudha. Shamarran dubartoonni yaman keessa jirtan shamarran abbaa manaa keessan jaalattan qaama isaanii keessatti ijaa miti barbaree ijaa miti qaama saalaa isaanii keessatti barbaree naqaan murteen tiyatana murteessee jira sababni illee wal jala yaa'aa dhufaa jira jechuudha. Wal jalaa dhufaa jira. Karaan ililliin baafte hin dhaabbanne ammallee karaa ililliin goote hin dhaabbanne bahar kaleessa fuudhee duniyaan akkasitti tirtiraa turte jechuudha. Kaleessa sa'aadan akkasitti tirtiraa turte niitii baharaa arrabsa niitii bahar jedhasu dhiifama ilillii barbaree jetti naqaa turte masaanuu isii sa'aadan kaleessa waa wajjin wal godhan hin beektanii wal arrabsaa turanii bakka reemu maal jedhe jaarsa sa'aadaa san masaanuun sa'aadaa dhukkee warqee shuuka jedhamtu masaanuun sa'aadaa suni dhukkee irraa kaafte jechuudha dhirsa sa'aadaa kanarraa. Saree daaraa wanta kan qabu maal qaban isaan jettee ol baatee miidiyaa irratti uummata isaasantu saree akka ta'e ilaalamee qaqqaba ilaalaa buleenge saree ta'urraa isaasantu deemee intala sanitti deebi'uuf deema jechuudha warqee shawuutti deebi'uuf deema ilaalamee dubbicha jechuudha. Hattaa mana hidhaa keessallee hiisiftee wanni isiin godhin hin jirtu itti deebi'a jettee dhaadattee beekan talle kunillee wallaahi itti deebi'a jettee dhaadattee hin dhiisu jettee dhaadattee turte jechuudha. Ammas hin dhiisu jettee dhaadattee akkuma dhiisu jettee sanitti deebite jechuudha. Ammas as deebi'a. Ililliin gaafa duraa hin dhaadattee dhiisu jette masaanuun yookiin masaanuun sa'aadallee dhaadachaa turte akkasumatti deebite. Ammallee eenyutu dhaadataa jira duniyaa irrattis abbaa manaa duniyaa irratti fuudhuuf jira. Intalattiin maal jettee gabbaatee si jaaladhee jira siif obsuu hin dandeenye obsi daangaa dabarfate. Aboo qilleeliiti wallaahi dhalaan akkanaa qilleeliiti isintu ufitti dhiise. Tokkoffaa akka karaa isinitti baase fatiyaa malee wanni takka hin jirtu. Fatiyaan karaa isinitti baafte. Inumaa yoo zanaa fataa jettee haasaa jirti. Garuu baga jette fatiyaan homaa miti. Gootee wanni darbee jira. Lammaffaa sadaffaatu dhufaa jira kennu. Ganaadhayyuu isin ijoollee yaman jechuudha. Warroonni achi keessa jirtan takka takkaan keessa dhalaan jechuudha. Abbaan manaa keenya jaalata jettanii warri yaada takka takkaan gana haqa afurii jechisan irratti fuute. Maaliif ree
Ofii isaaniitii wanta kan qaban jechuudha. Ofii isaaniitii dalagachuun beekan. Dubartoota harka warqitu jira jechuudha. Shamarran harka warqitu jira. Warqiin jiraachuu maali? Mana namaa ta'anii dalagatan jechuudha. Mana namaa ta'anii dalagatan hin fidan dheeratti kennan jechuudha. Inni mootuyyuu zim jedhee hin beekanii miti Yaman keessatti caatiin nyaatama jechuudha. Caatatti boqoo isaa guuttatee jechuudha. Akkasitti jiruu isaatti fufa. Ta'isaa jiruun akkasii jechuudha. Bakka lama sadi fuudhanii fidi. Baasi deebisi isiniin jedhama. Wallaahi sa'aadallee ani wanni sa'aadadha dhaamuu barbaadu dhugumatti jechuudha. Ani dubartoonni ilmoo qabdan maaltu dhiirsa isinii jarjarti? Dirqamamoo maayini ilmaan isaa horachuu qaba. Murtee itti kennitu kana. Saniin achi qillee haalitu ilmaan kee guddifattu. Cuuf ilaale dubartii jajjaba haadha mana hacee namni hin beekne jira. Isii fudhattanii isin akka isii sanitti goota ta'uu qabdan. Namni beektani namni 5-4 fuudhee miti. Takkitti irraa waa meeqa barataa? Waa miliyoona baratuu danda'a takkitti irraa. Obsa barataa. Akkatti dalagatan waa hedduu baratan jechuudha nama tokkorraa. Dhiirti yabduun dhiirti gaariin dubartii takkitti akka killeetitti jabeeffattee qabde 2-3 fuutu. Dhiirti yartuun immoo 2-3 fuuti. Aadaa duraanii keessatti qabeenyatu jira maa fuudha. Akaakilee abbaalee manni kun immoo warra durii kun qabeenya qabu. Isaan qabeenya isaanii sanarratti fuudhan. Sun sirriidha. Warri qabeenya qabu haa fuudhu. Garuu warra ammaa maaliif fuudha? Mallaqaaf fuudha. Jaalateen fuudhu jechuudha. Haati mana haa caalu dhugumatti mee waggaa meeqa jechuudha? Isin guyyaa takka lama obsuu dadhabda. Waggaa meeqa? Dubartoonni yoo abbaan manaa irraa deeme abbaan manaa kiyyaa akkasiin abbaan manaa kiyya narratti wallaahi dhazime ana taate ilmoo qabaadhe taanani bakka fedhe haa bilook isa godha akka nama du'eetti isa dagadda. Sababni isaa ilmaan tiyya hin guddifadha. Ilmaan tiyya makka feene sedhise seenee hin guddachuu hin danda'a. Sa'aadan nama firii taatee guddifachuu hin dandeetti. Quufa bootti. Fiidee biraa galte maa gattee galte ishee erga abbaan manaa kee jaalatte. Maa gattee galte duraayyuun teette miti ilmaan kee duraayyuu achi teettee dalaydee biyyatti guddisataa jirtaa miti maa galte erga galte immoo maaltu si boochisa? Maa inni wanni si boochisu dhimmi si boochisu maa inni? Abbaa manaa kee immoo hin beeyta jechuudha. Akka dubartii malee jiraachuu hin dandeenye. Otoo achi jirtu barsirratti ka fuudhe maaltu si boochisa? Ka si boochisutu nagarramee barsa aadaa asuma gabaabaatti maaltu si boochisa? Ajaa'ibuma wallaahi ajaa'ibuma bakka namni keenya kun akka itti si yaaddan bichaan hin beeku dhalan. Ijoollee keessi haa guddisu wachi ijoollee keetii qofa gaafadhu. Sana achi qileeliti jedhin akka dahaasiyyuu dagatu atuu dagadhu akka nama du'e abbaa manaa keessa nama isinirratti fuudhe yookiin immoo tuyyuu nama isin bira jira sirratti fuudhee bakka tokko jiraattanis okay. Garuummoo nama sirratti otoo ati biyyaan baa jirtu yookiin otoo ati biyya keessa jirtu nama biyyaan baatti fuudhe nama sana akkamitti dagachuu qabdu gonkumaa dagachuu qabdu akka nama du'eetti dagachuu qabdu. Inni si baasu jireenyi kee maa inni ati jiruun kan kee dalagachuu fi ijoollee kee guddifachuu. Muuf sa'aadaan fakkeenya ijoollee lama qabdi. Maaltu si boochisa? Abbaan manaa kiyyan irratti fudha. Ani jechuun osatti odoon taanetti dhugumatti bakka ati na ajaa'ibu. Bakka jabduu namaa siseeyyu jabduu miti jechuudhaati dhugumatti. Jabduu akka hin taanetti si hubadha. Jabduu akka hin taane maal irratti si hubadha? Booyuu kee ol baatee miidiyaa irratti. Kaleessa namittiin ati arrabsite har'a sitti kolfuutu si jira jechuudha. Kaleessa namittiin ati akkana akkasii jetteen har'a siin jechuu dandeetti. Isin siin jettee jirti barsa aadaa. Isin maa siin jettee jirti? Abbaan manaa kee odoo si jaalate sirratti hin fuudhu jetti. Sa'aadaa taa isin jettee si garattee jirti. Maaliif hin beekti jechuudha dalaguu abbaa manaa akka saree ta'e akka inni isirraan hafne beekti jechuudha. Bari isin isa harkaa qabaachuurraa sa'aadaa gadhiisiti ana takkitti hin jiraadhu maaliif jettee ufitti amantummaa koonfidensii cimaa namicha kana funyaan qabee deeman kan jettu jechuudha. Sa'aadaan immoo tuyyuu har'a kaleessa isii arrabsite har'a miidiyaa irratti heettee abbaan manaa kee isitti deebanaan jedhe walloleeti. Ajaa'iba! Ajaa'iba dubbiin keessan isiniin jechuu barbaade. Dhalaa Yaman keessa jirtu. Sa'aadallee Yaman turte gite. Dhalaa Yaman keessa jirtu yeroo ammaa booyuu malee waa akka hin jiran. Garuu immoo dhiironni Yaman keessa jirtan dhiira fokkattuu malee gaariin akka hin jiru hubanna. Gaariin jira. Akka Sa'idoo jira. Akka Abdii jira. Akka Ebaluu jira jedhu. Wallaahi lazee. Mee mucaa kana fakkeenyaaf Sa'idoo kana fudhaa. Nama yookiin isaan dura achi turus ta'uu dhabuu danda'a. Garuu immoo nama sammuu bal'atu laala. Mucattii niitii isaa haadha manaa isaa kana meel taasisabaa jechuudha. Waggaa dheeraa odoon isiin hin deeyin wajjin ture jechuudha. Isiin dhalli duratti waggaa dheeraa hojjette. Maalirra sammuu bal'a? Rabbiin guyyaa sii kenna. Isin hin galee
fuudhee irratti saba biraati jedhee irratti fuudhee mucattiin tuniif Sa'idoon garaagarummaa qaban jechuudha sabummaadhaan. Isiin ijoollee Gondarii na fakkaata. Garuu inni Oromoo inni guddaan jaalala walii qabachuudha. Akka Bahaarii faa, akka Bexenne Biyyoo faa, akka Hajjii faa ol guuru, akka waan horii itti qonna ittiin qotatu hedaniititti nama garrabtanii bara. Isin nama garramtanii ijoollee Yaman keessa jirtan. Dubbiin keessan kalaas yaanii dubbiin keessan fokkataa. Nama dhibdan nama jibbisiiftan jechuudha. Hanga xaarattanii jijjiirtanii maatii keessan hin jijjiirre dhalaa jijjiirsan isin jechuudha. Dhiironni akkana bariyoon sumuuni biyyaan qabdu. Dhiironni akkana bariyoon mana takka lafa takka qaaree takkitti caraqaa bitattee hin qabdu. Siigalee akkasi. Inshaallah rabbi waan hundaa keerii haa taasisu rabbi haa laaffisu. Garuu mootuyyuu dhugumatti haala isin keessa jirtan jiruun teessan jiruu fokkattuu malee jiruu gammachuun jiraattan. Jiruun gammachuun jirtu. Jiruu fokkattuu keessa jirtanii ijoollee Yaman keessa jirtanii. Dhiironni baddan dhalaan mootuyyuu ani balii yoo kiyya mixinne biyyoo kiyya akkasii yoo kiyya akka waan dhiira bultii ijaarratte malee hin jirre subhaanallah dhiifama wallaahi lazeem.